Sponsora kan isiniif godhe baankii Awaash. Qaba naan jechuuf qabu jaalallee qaba kanumaa fi kanatti na barbaaddeef gaaffii akkasii lammata tunan gaafatu ta'e baay'ee natti tola. Anis akkana rifadhe beeka garuu nan tuffate sababiin isaa akkasumatti natti siqe waan barbaadu barbaadeefidha malee waan tokko yeroo akkoon qaba. Dhiifama amma tun deemee baay'ee natti tola. Xiqqoo ishee waliin turu lakki deemutu narra jiraata. Anis lukaan deema akkoon qaba. Isaan dandeessa. Ila sadarkaasiin kamnirra ol fuutee of ol hin kaa'in dhimma maatii keessaa baay'ata lagaadha. Nuyi walii gallee mareennaatti nu gadhiisi giifti. Kanatti maduka. Si na dhageessa inni nama sitti meessi isa kanaan dura balleessite yoo hamma sirreeffannetti deebitee nan jeeqi. Garanaafummaa tokko malee duukee amanuu qabda. Eeyyeessi ajjeesa. Dhugaadha moo si amanuu lattuun urjiin duute daaraa taate. Kuma shantaa. Maaliif waliin turuufis danda'amuu qaba. Seeratti akka dhiyeessinuuf hojii tokkotu jira. Wali wajjin taane jaalalli fi ati hiree Oromoo Oromiyaaf dhiphatta. Ani immoo hiree jireenyaa koof hin dhiphadhu. Yeroos waggaa 25 har'aa dafqa cophu jalaan harka hojjetee hin dadhabne jalatti addunyaa milkii gabbataa mul'ata badhaadhinaa dhugoomu argine lubbuuf qabeenyi keenya harka amansiisaarra akka qubatu taasifne wal'aansoo jireenyaa keessatti hamilee jabaa daandii kufanii ka'an keessatti xiiqiif abdii cimaa hojjetanii argachuu keessatti bu'aaf gammachuu malu qooddanne abdiin keenya abdii keessan abjuun keenyas abjuu keessan ta'ee akka wajjin imallu eeyyamuu keessaniif galata argadhaa. Yeroos bara jalqabnu san amantaa fi abdiin keenya isin harka ture kunoo seenaan milkii kan waggaa 25 halluu calaqqisuun barraa'eera. Abdii fulla'aa akka laga keenya Awaashitti bal'atee kunoo gamasitti ifu argine imalli keenya itti fufaa. Baankii Awaashiif inshuraansii Awaash. Urji harmeen dhumarratti amanuun isin gammachiifne garuu baay'ee nama gammachiisa malee sirriitti. Baay'ee gammade garuu dhugaa jechuun waan kenna isitti nu murteessa jedhee osoo hin taane jijjiiramuu isitti na gammachiisa. Baay'ee nama gammachiisa. Maalati garuu fuulli kan kee jijjiirame amma urji. Nagaa fuudhudha. Maal araaramuun isin gammachiifne moo waan yeroo sana manaa seeraniif dubbiitti qabatteetta? Urji as garagalii naannaa seegan.
Ani maal godhi itti qabama. Erga bilbila sifanaa softee fuulli kee jijjiirame kaa. Nagaa kootiidhaan. Maal waan ani beenu hin jettanii urji. Lakkee homaa waliin hin jenne. Hiraaniin garuu baay'ee yaadeeraan. Hiraan biyya hambaa deemtee barsiitti dhimne. Hiraan moo? Kaleessa galgala deemte. Maaf natti himni reeti? Anuu kalee galgalan dhageenya. Dhugaa anuu osoo deemee geggeessee natti tola ture hin dhaqqabne garuu. Ani kan hin jedhu dursa. Attamitti ollaan hangana walitti inaafee walajjeesuuf kutatee ka'a. Ollaashee miti ani wajjiniini bara meeqa jiraachaa baanee ani ollaashee balbala koo irratti hanqaaquu gatteetudha na ajjeesuufidha murteeffattee dhufteetti ishee. Anis baay'een gadda. Garuu akkamitti namni ollaasaa wajjin jiraate akkamitti namni waan hamaa akkasii haala. Isan jedhaa bar isan jedhaa balbala koo irratti hanqaaquu gatteetudha na ajjeesuuf kaati. Isumaan akkana babbareedee deemu kan inaafte ka akka koommoo ta'uuf hin argattu. Ishumti balbala koo irratti hanqaaquu buustee anaan ajjeesuuf kutattee kaati. Maal ishee balleessa? Maal dhiiga koo tuuttee na ajjeesuuf moo? Maalan godhe? Anuu waanan godhula waanan godhuun dhabeela. Isiniif isaan walitti araarsuuf waan hin goone hin jiru man. Akkuma gaaraa narraa fagaate. Situ gidduu keenya seenee nu araarsa. Maali jara? Maal gochuu danda'a jechuudha. Hannuti si gorsuu qabnu ati gidduu keenya deemteetu nu araarsita haa ta'u. Maal gochuun danda'a? Hanqaaquu asitti gattee na ajjeesuuf kaati miti. Ati immoo dhaqiiti hanqaaquu naa biti kottu. Amma dhaqiiti ani immoo hanqaaquu nyaadhee isheetti agarsiisa. Garuu bara hanqaaquun akkasi namni nyaachuuf hawwu keessatti akkaamtiin namni hanqaaquu irratti moora. Dhiiga koo xuuxxee na ajjeesuuf ka hin taaneef anuu argadhe hin taaneef hin dandeessu isa dhugaati. Isheen hanqaaquu balbala koo irratti gattee na ajjeesuuf kaate dhiiga koo xuuxxee na ajjeesuuf kaate ani immoo nyaadhee isheetti agarsiisa. Dhaqiitii hanqaaquu naa dhiiga. Garuu waan gaarii naa goote waggaa lamatti hanqaaquu akkan argu naa godhani. Waggaa lamatti hanqaaquun argee kaan yooma argee hin beeka. Maali hanqaaquu lafarraa dhume mooti immoo hanqaaquu argitee kan hin beeku. Garuu hangaaffii kan natti ta'u hanqaaquun boba'aa wajjin wal qabataayi moo alaatti gala moo doolaaraan bitu. Attamattam. Inda malee ani gaafa naan dhaladhe birrii 2 ture hanqaaquun. Tole. Amma akkuma boba'aa dabalee. Amma meeqa galee atis natti dabalatiin. Attiin dabalatiin qarshii. Nageenya isin. Attam. Birrii 6 galeerra hanqaaquun. 6. Maal goona ree gabara isaa ta'u dhaqi haa ta'u. Meeqa isinii bitu godhu? 5 biti kun. Isheen hanqaaquu balbala koo irratti darbattee dhiiga koo xuuxxee na ajjeesuuf kaate miti ani immoo nyaadhee isheetti agarsiisa. Nyaannee kaar naa darbeem. Yaa waaqayyo. Dubartiin humti kun akka duree gurraattii kun immoo silaa anaafuu milkiin qabdu balbala masheerra mooteessi. Maal moodeessitii laata yoo nammoo hila akka isheetti morma ishee guutula. Dursaan jedhe. Gurri kee haduudu. Ela. Si waama miti kottume. Si waamaa jirti immoo. Maal hojjetti immoo? Angicha suutuma jedhiiti itti siqiiti. Naa hubadhu kottu waan isheen odeessu suutuma jedhiiti gaafa. Tole hanqaaqucha keessa anila qabala sheerii qaban. Achi jala dhaabateetu usustuun kun kottuun jedhe. Moo odeessu. Ela waan isheen jettu sachumaan dursa. Dhaggeeffadhu suuta hidhiiti. Gaafadhuun suutuma irra dhaabbadhuuti. Suuta hidhiiti hanqaaquuttis immoo achumaan bitii kottu. Daf deebii isaa nan barbaada. Maalumadhaa? Maali? Maaliin kee? Maali itti daddalicce jettuuf? Abidda qabatee mana. Abiddi sittaa qabatu maalidha? Maal godhi siin jetti? Maal jette? Hanqaaquu naa biti. Maalitti gooti hanqaaquu moo maal gochuudhaaf? Suuta hidhaa tasgabbaa. Qabacha afaan kee eeyyuu sodaaddeen. Isee sodaadhee moo? Maal gooti natti himi hanqaaquu? Nyaatu kaa maal godhu? Nyaati kaa maal meeqa naa biti siin jetti? Hanqaaquu shammoo? Hanqaaquu keessa natti mortee jette. Si nageessa miti? Awwaana sitti moruuf hin qabu hanqaaquu kaa'ee. Sittan koora malee sitti hin moru. Maal keettan moraa? Sakamigaa? Ure, suma.
Gabbaa maal taatan ammasini? Ittanima. Anaan no amtanoo. Ittanima maalicha dhaabattee jashee jettee jalatti babaaftire. Meeqa naa biti siin jettee manatti. Shanii. Shanii. Akka gootu isheedhaaf 5 biti. Anaaf immoo 15 naa biti. Maaloo? Hoo! Maal? Ani gaafa lachi ispoortiidhaa deebi'u na barbaachisa. Hoo! Buraayyuu keessayyuu handaanqoonni hanqaaquu 20 buustu hin jirtu. Lafuma jiruu biti. Isheef 5 bitta anaaf 15 bitta. Wal bira immoo kan hanqaaquu. Maali? Sitti meera. Maali? Ani meeqa? Hin baay'ata 15 kan buustu hin jiru. Ani sitti me. Maalan godha jetti immoo maal odeessiti isheenii? Maal oduussee kunii? Gabaasee achi jiru. Yeroo darbe hanqaaquun hin argamne. Haadha shubaan natti mooree jedhanii natti moo? Maal godhan itti moora? Ani itti mooru tan koora malee kan jireenya ishee kanaaf nan gaddaaman. Suuteedhaa maaloo? Suuteedhaa gachi qabe duratti nima. Birrichi garuu isa kam kan keessa? Birrii isa kanaan 15 bitta. Isa 5 keechi kaa'i. Dhuguma garuu inni kun hin ulfaata. Kana kaa kunoola. Seeruma isaa takka isheen ofumaa kaateetu anatu caala anatu lafa naqoof ka'eeyyuu nan dhiiseen godhe milkiin mayyuu naan qabdu. Milkiin ishee habadu. Meeqa jettan garuu? Hanqaaquu 15 amma dafiitiidha. Utuu ishee bira hin gahin na bira gahi. Isaan keessa sheerii 2 qaba isin keessaa 15 yeroo 2 fi 7 qaba. Isin keessaa maal 7 nyaannan meeqa nyaadhare? Isaan isatti deemee bitu. Gabaasa dhiyeesseera nama hambistaniittu. Gabaasa dhiyeesseera. Achi dhaabattee baachuun isaa iyyuu baay'ee ulfaata. Siin ta'u taanaan deebisi. Haraan kan qabu gala. Mee jedhame. Sidursa. Maal isin jecheerti? Hanqaaquun barana safara kanaaf hin darbe. Hin darbe. Maal siin jettee oduu gadhiisime? Maal siin jettee? Heeraa mucaa gaariidha. Jaalala natti agarsiistee akka gaariitti na kunuunsaa turte. Akka obboleettii kootti. Akka obboleettii koo gaarii tokkottan ishee ilaalan. Hin beekamu yeroo gabaabaatti deebuu dandeessi waan ta'eef. Atis ganna gara mana keenyaa deemtee achi dabarsita waan ta'eef wal argitu. Anatu mana keessan deema? Yaa maal? Homa. Homaan itti deebi'ee deemuu hin barbaadu. Heeraaniin garuu arguu nan barbaada yeroo isheen dhuftu. Okay. Ani yoo gara manaa deemte rakkoo qaba jedhee waan hin yaadneef. Garuu haala dubbii kee irraa yoo ilaalu immoo harmeedhaaf dhiifama waan gooteef natti fakkaata. Waan ani hin beekne waliin dubbattan natti fakkaate amma. Isaan maal na godhaniif? Anatu itti balleesse malee. Anatu yeroo hundumaa dhiifama gaafataaniin malee. Maal balleessite dhiifama gaafatta? Kan qe'ee keessan balleesse anadha. Dubbii dhuume kan qe'ee keessan diige anadha. Ta'us qe'ee keessan deemuuf an fedhan qabu. Amma kana maaltu fide urji? An kana godhi sana godhi siin hin jedhu. Mirga kee deebuun barbaadu. Ta'us garuu wal dubbisuun keessan anaaf gammachuu guddaa. Anyway amma laaqana nyaannaa beeku. Ani kaaffeedhaan nyaadhaa fi deemu nyaadha. What? Kaaffee? Kaaffeedhaan nyaachuun barbaada. Kaaffee yeroo hundumaa nyaattaa miimmaa rakkoo qabaadhu yoo na fana nyaatte. Please urjii ka'e. Kot. Kaaffeedhaan nyaadhaa abdiin adiisa. Kot. Ka'e. Yeroos waggaa 25 har'aa dafqa cophu jalaan harka hojjetee hin dadhabne jalatti addunyaa milkii gabbataa mul'ata badhaadhinaa dhugoomu argine lubbuuf qabeenyi keenya harka amansiisaarra akka qubatu taasifne wal'aansoo jireenyaa keessatti hamilee jabaa daandii kufanii ka'an keessatti xiiqiif
abdii cimaa hojjetanii argachuu keessatti bu'aaf gammachuu malu qooddanne. Abdiin keenya abdii keessan, abjuun keenyas abjuu keessan ta'ee akka wajjin imallu eeyyamuu keessaniif galata argadhaa. Yeroos bara jalqabuu san amantaa fi abdiin keenya isin harka ture. Kunoo seenaan milkii kan waggaa 25 halluu calaqqisuun barraa'eera. Abdii fulla'aa akka laga keenya awaashitti bal'atee kunoo gamasitti ifu argine. Imalli keenya itti fufaa. Baankii Awaashiif inshuraansii Awaash. Hanqaaquu 15 naa biteetti. Eenyu? Ishee matu. Ishee immoo? Hanqaaquu 15 naa Kunoo birrii isaanii illee inni addaata. Ilaa kan keessaan hin gurraachoofte waan shan qofa bittuuf. 15 siin jette? Anaaf immoo isa 5 sana irratti 15 dabaliiti 20 naa biti kottu. Yoo qarshiisii hanqate. Maaloo. Hoodhu kanatti dabaliiti. Itti dabali hoodhu. Itti dabaliiti. Maaloo. Aki deemaa duukaa dhiisiiti. Maaloo. Meeqa. Sinirraa 10 yoon fudhee isaanirraa meeqa torba yoon fudhee 17 jechuudha. Lamaan keessa dirraa iyyuu. Dhaqi bitii kottoo duukaa dhiisiiti. Digdam. Isheen 15. Odeessituun kun. Ati moo? Deema caaltu nan du'a malee. Kamu? Oh, iftu. Masih tay. Asindra. Kamu nagada? Kam. Apa? Terus mah. Maal hojjetaa si qofaa kee? Dubbisaan ture boqonnaa fedhiin beeman. Dhufaan immoo reefu seenuuf jedha. Nagaadhamti? Nagaa isaa galata. Si baay'ee si bilbilatu bilbilli kira cufaadha. Cufaadha bilbilli koo. Nagaadha. Nagaa. Har'a gaasin argi ati na arguu fedhii qabaachuu baatus. Iftu akkasiin jedhi. Tole yeroo hundumaa waa'ee maatii keetii anatu si gaafata. Ati garuu waa'ee maatii kootii na gaafattee hin beektu. Ta'uu sanarras tana. Tolee natti himi. Maatiin koos akkuma maatii keetii maatii qarshii caalaa jaalalaan beekama. Jaalala qaban irraan dhaladhe. Abbaan koo baaseeraadha. Biyya isaafis maatii isaafis hedduu amanamaadha. Abbaan koo addana jiraata jechuun Finfinnee jiraata. Nuti garuu maatii keenya waliin Amboo jiraan. Gaaffii keessa gaaffii poolisii fakkaatu sana abbaa kee irraa bartee jechuudha. Akkasuma jedhama. Si caalaan dubbii jallisee dubbadhama. Sallee ani sin caalu garuu mee seenaa maatii keetii jalqabdee gidduutti dhiistee naaf itti mee. Rakkoon qabu. Guyyaa biraan siif. Rakkoon qabu miti. Garuu gaaffii tokko si gaafachuu barbaada. Tolee gaafadhu. Haadha Shuubaa. Iniyyeen. Ani hanqaaquu baadhee duunarra jiraata. Akka keessan sibiilaan kaasa miti man. Harkuyyuu na dhumeem. Ilaa akkatti ulfaatu ilaalaa. Ati akkuma ishee naafutti kan maal goota kan hundumaa mee ture sin gaafadhaan dubbatee. Ani kana nan hammadhamu. Kan hundumaa maalan godhanitti guurtee dhuftee mati. Gaafa haadha didaa 5 jedhani si 15 gootani. Achuma raan isaan immoo caalbaasii godhanii
diddama. Dubartiin haftuun kun garaa gudii fiddiin. Utuma isin diddama jettanii soddoma ta'a ture. Amma qodaa fidadhaa. Akka gootu turida. Qodaan nan fidadha akka gootu. Amma 15 koo naa lakkaa'iti torbanarraan daanqoodha. Eegeen qabdu duboon qabdu malee laan daanqolaa isa akka jette naa bittee dhufta. Lakkaa'em. Raajiidhaan barana. Raajii kana fakkaa'e lakkaa'em. Odeessitu. Isa gurguddaa isaatti lakkaa'e isa adii isaa. Gama tole. Kun isa amma waan badaa taanaanii gama kana guurtee kan maal goote amma isheen amma kan. 4 5 6 7 8 9 11 Isa filfiliin isa gurguddaa kan ar'aaf naa fil. 12 Ani isa nyaadhaan ispoortii hojjedha. bakka lama moo kan godha. Maan mee jedhime dhaabalitti. Eegee bitee dhufee moo maali? Lama kan godha. Lakkoofta moo lakkoofta? Amma ishee kan Lakkoofta moo ishee lakkoofta? makan amma ijaafa. Lamma taaketti xaadessa moo lakkoofta moo lakkoofta? Yaa waaqilaan bitee dhufee maali am. Jedhime. Wayyoo. Garaa nurra deebi'e lakkaa. Lakkaana tokko 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 Jedhi. 14 tokko Dabali. Geessuuf isheedha oduudhaaf dabali. Kaayi dinnaan sittan xaaxessan jedhe. Kaayi bee. Kenni gurbaa. tokko garuu cubbuu goolaa tokko isin ragaa. Sittaan hima ishee diddama bittee jiriini dhaqi affeelii nyaadhu. Bee. Na dogoggorsuu dandeessu sin tokko 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 na dogoggorsitanii ooltan. Been fudhu dhaqi. Garuu nagartu laasin. Ilaa kana booda andaan qobittan an jettan miti ishee duutuu laa ishee dulloomtuu siinii fide. Nagar. Isee dulloomtuu duutuu kee fudhattee latta. Si ittaan si makasheetti. Mormaraasaa kee lafa kaa'i. Tultullaa fayyaan kun. Afaan seebantii lama taatee namatti. Harmeen kee waan itti manii turan jechuun wal bira dhaabadhaa waan qabdanii wal gargaaraa jedhanii turan mitire. Kanaafiyyuu yoo waan tokko dhabee rakkate ati na gargaartee anis gaafatti dhabdee rakkattu yoon bira dhaabadhee maal fakkaata? Ani rakkina qarshiin qabu bara qarshii gahaan qaba. Si yoo si rakkisate garuu na gaafachuu dandeessa siin kenna. Kun dhugaadha? Ta dhugaa? Amma yoo naa kenni siin jedhee naan latta? Gaaffii maalii qaba kun? Wal bukkee dhaabbachuun aadaa keenya bara. Kun hunduma isaatu duudaa ta'e jijjiirraan dhabe malee siin kennan ture. Akka duudaa ta'an iyyuu argaan ture. Meeqanaa kennuuf murteessite? Murteessine egaa amma siilaa dhulle. Baay'ee qosta qosaan kee namatti tola. Maaliif seentee dubbistu ture amma? Hin seenu. Dubbisuun maal faayidaa maalii qaba yoo sammuutti namaan qabatu ta'e? Jechuun sammuutti namaan qabatu yeroo jettu. Rakkootu jira moo? Rakkoon tokko iyyuu hin jiru. Ati garuu seenii dubbisi. An dubbiseen ture waan ta'eef seenii dubbisi rakkoon qabu seenii dubbisi. Tole anillee seenii dubbisa gara yoo deemtee dubbisne wajjiniin jedheen. Rakkoon qabu. Boqochuu barbaade seenii dubbisi ati. Maaf seentu ati rakkoo biraatu jira moo? Rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru. Ati seenuu dandeessa yoo barbaadde seenii dubbisi ati. Tole anillee nan dubbisa garuu yoo waan an si gargaaru qabaadhe natti himi. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Tole. Booddee wal agarra. Ada tidak? Bitee fidees si waamuun maal waansa? Maal nagaa qodaatti guurtee fidee dhufu? namichaan qaaquu 30 gurgureen beeku
akkuma hanqaaquu 35 jedheeni hi jedhee qodichan deebisee dheelatti laata. Maadha koo maal isheen kun 35 nama horii maayini waansa. Egaa qodaa filadhaa egaa qodaa filadhaa kanaan maa isheen laatu. Akkaataan tajaajila haasoftu tokko naaf galu. Mee fidimee? Tole isin lakkaa tokko. Isheedhaaf dursitee kennitee dhuftee mooti? Jalqaba isaan bira hin dhaqe kaa. Isin waamee dadhabee. Lama. Sadii. Achi lakkaa sadii siiti seenaa itti banneeti. Mo'aadha koo? 4 5. An dursa sitti kenneetanii moortuu sanaaf dursitee kennitee dhufte? 7. 1 2 3 4 5 6 7. 8. Mo'aadha koo? 9. Kun immoo kan koodha sheerii koo jechuudha kun. Maa jechuudha? Fedhachi? Maali sheerii koo miti kun? Aseenis? Yaa Waaqi nagarta dadhabbii koo nagarta. Guyyaa kaan inni itti dhuftee mana nyaata nyaattu karaa irratti na argitu. Wayyo wayyo wayyo. Inni hojii miti? Hayi ilaa kun 14. Yeroo meergamteetti waan argite fudhattee deemuu barbaadda. Mo'aadha koo? Nagachi? Kanuma qofa fudhaa ishii. Nagi sitti meeraan. Kana qofa fudhaa. Odeessituu nan. Nagiti? Kana qofa maal godha? Daqiiqaa nama deebisi. Effe. Silaalaan jira nan jaamee sitti fakkaate. Mo'aadha koo? Imbitu laa kana boodaan imbitu. Anuma irraa funaanuu jaallata. Natu bitee meeqee? Meerra kan ishee kana bitatti meerra. Meerra kana bitatti. Ina garuulaa cubbuu koo garuulaa sinirra gaa cubbuu koo. Cubbuu koo sinirra gaa. Yeroos waggaa 25 har'aa dafqa cophu jalaan harka hojjetee hin dadhabne jalatti addunyaa milkii gabbataa mul'ata badhaadhinaa dhugoomu argine lubbuuf qabeenyi keenya harka amansiisaa irra akka qubatu taasifne wal'aansoo jireenyaa keessatti hamilee jabaa daandii kufanii ka'an keessatti xiiqiif abdii cimaa hojjetanii argachuu keessatti bu'aaf gammachuu malu qooddanne abdiin keenya abdii keessan abjuun keenyas abjuu keessan ta'ee akka wajjin imallu eeyyamuu keessaniif galata argadhaa yeroos bara jalqabnu san amantaa fi abdiin keenya isin harka ture kunoo seenaan milkii kan waggaa 25 halluu calaqqisuun barraa'eera abdii fulla'aa akka laga keenya awaashitti bal'atee kunoo gamasitti ifu argine imalli keenya itti fufaa baankii awaashiif inshuraansii awaash. Hiree keenya takka qoodannee fuudhannee